dhaloota miidiyaa addunyaa fi hundeeffama miidiyaa biyya keenya jalqabbii broadcastii sagantaa raadiyoonii afaan oromoo jalqabaa hanga ammaatitti kan jiran kutaawwan garaagaraa keessatti dookumentarii loomolaan sagattoof qophii kutaa jalqabaatiin matima sagantaa isin biraan geenyeetti jirra. Hayyoota miidiyaa oromoo hundeessuu keessattii fi akkaataan miidiyaa oromoo yeroo jalqabaafitti jalqabee kutaa itti aantu kana keessatti kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma xumura qophii keenya faana turaa yommuu jennu loomolaa oromoo tiyuub irraa affeertii keenya. raadiyooniin afaan oromoo inni jalqabaa raadiyooniin biyyattii yeroo sana kan habashoota sagantaaleen adda addaa afaan oromootiin darbuun kan jalqabamee fi pirees miidiyaan biyyattii afaan oromoon qubee saabaatiin barraa'ee akka ture seenaan ni dubbata. Haa ta'u malee tumsa mootummoota Ingiliziin Xaaliyaaniin biyya Itoophiyaa akka gad lakkistee baatu deeggarsa mootummaa Haayile Sillaaseef erga tolchanii booda mootummaan Haayile Sillaasee erga biyyatti deebi'ee mirgoonni miidiyaa uummata oromootiif kennamaa tures waggoota 5 kan tajaajilamaa ture. Bara Xaaliyaanii bulchiinsa Itoophiyaa waggaa 5 bulchaa turte sun mootummaan Haayile Sillaasee akkuma biyya deebi'een mirgi miidiyaa fi pirees miidiyaa wajjin wal qabatu akkasumas yeroo sana sagantaa afaan oromoo qubee saabaatiin manneen murtii afaan oromootiin tajaajila kennaa turan hundinuu mirgi isaanii irraa mulqame. Haayile Sillaaseenis deeggarsa mootummaa Ingiliziin erga aangoo isaa guutumaan guututti siree mogguu irra ol ba'een dhalachuu miidiyaa raadiyoonii afaan oromoo barruu pirees miidiyaa bara mootummaa Xaaliyaaniin carraa yeroo jalqabaatiif raadiyooniin kan jalqabame mootummaa Haayile Sillaaseen fashalaa'e. Duula mirgoonni oromoo bara sana argatan haquun sirna gabroonfatamaa mootummaa nafxanyootaatitti bakkatti deebisuun takka jedhee eegalee mootummaan Haayile Sillaasee. Hanga bara 1960 akka lakkoofsa habashootaatitti seensarraa eegalee waggoota 20 miidiyaan tokkollee raadiyoonii tamsaasa afaan oromootiin magaalaa guddittii irraa darbu akka hin jirre miidiyaa biyyattii nafxanyootaan geejjibamu yeroo kanatti inumaayyuu kan dagaagaa itti dhufe ture jedhama. Sana dura garuu haala miidiyaa isaanii irra ture muraasa seenaa bara mootummaa Haayile Sillaasee kana keessattis guddinna miidiyaa baay'ee saffisaa kan itti dhufe bara 1941 akka lakkoofsa habashootaati. Gaazexaan Addis Zaman afaan Amaaraatiin maxxanfamee tajaajila kan kennu jalqabee fi gaazexaan Itiyoophiyaan Heeraald maxxanfama isa kan itti eegale bara 1942 ture akka lakkoofsa habashootaatti. Bara 1942 dhaabbanni oduu Itoophiyaa hojii kan itti jalqabamee fi bara kana keessattis ture. Bara mootummaa Haayile Sillaasee miidiyaawwan gurguddoon kunniin kan itti jalqabamanidha. Miidiyaan biyya Itoophiyaa tun hojiirra kan ooltes jalqaba bara 1896 akka lakkoofsa habashaatti mootummaa Minilikiin jalqabamee ture. Miidiyaan hanga mootummaa Haayile Sillaaseettis baroota isaan gidduu jiru waggoota 61 oliif raadiyoonii fi maxxansaan barruu pirees miidiyaa tokkollee hin jiru ture. Booddee garuu raadiyooniin afaan oromoo tamsaasa jalqabaa bara 1936 hanga 1942 tamsaasni inni jalqabaa raadiyoonii afaan oromoo mooticha Haayile Sillaasee yeroo biyyaa bahee deeggarsa mootummaa Ingiliziin biyyatti deebi'een booda mootummaa Haayile Sillaaseen irra deebiidhaan kan uggurame. Goota muraasa booddee baruma raadiyooniin afaan oromoo tamsaasa biyya Misri irraa bara 1957 akka lakkoofsa habashaatti takka jechuun ardii Afrikaa biyya Misri Ijipt irraa magaalaa Kaayiroo irraa jalqabame. Sagantaan raadiyoonii afaan oromoo biyya Kaayiroo irraa darbu kunis fudhatama argataa waan dhufeef mootummaan Haayile Sillaaseetis michoomina Ingiliz waliin qabu irratti fayyadamuun Awurooppaanonni mootummaa Misri duraa kan bara sana Ijipt bulchaa ture Koloneel Jamaal Abdul Naasiritti
dhiibbaa akka isaan irratti uumamu taasisuun fudhatama argataa waan dhufeef mootummaa Haayile Sillaasee baay'ee sodaachisaa itti dhufe. Michoomina Ingiliiz qabu irratti fayyadamuudhaan mootummaan Haayile Sillaasee Awurooppaanota mootummoota Misrii duraanii kan bara sana Ijipt bulchaa ture Koloneel Jamaal Abdul Naasiritti dhiibbaa akka isaan irratti uumu taasisuun raadiyoon afaan Oromoo biyya Misrii Ijipt irraa darbaa ture akka cufsiisaniif karoora isaa wixneessuu itti fufeem. Osoo oolee hin bulanis Awurooppaanonni Ingilizota Ijipt irratti dhiibbaa geessisuudhaan ergama kaayyoo mooticha Itoophiyaa duraanii ganturoon Haayile Sillaasee kaayyoo isaanii galmaan ga'uudhaaf jechas Ijipt irratti qoqqobbii isaanii itti fufan. Osoo oolee hin bulin Ijiptis jilbiiffachiisuudhaan raadiyoon sagantaan afaan Oromoo inni jalqabaa Kaayiroo Ijipt irraa darbaa ture dhiibbaa Haayile Sillaaseetiin deeggarsa mootummoota Awurooppaa biyya Ingiliziin Ijipt irratti kan banamaa ture. Sodaachuurraa kan ka'e Ijiptis akka lammatan deebine akka hin daraarretti sagantaan afaan Oromoo akkuma jalqabameen oolee osoo hin bulin cufamuu danda'e. Raadiyoon kunis biyya alaarraa yeroo jalqabaatiif hayyoota Oromootii fi deeggartootaa fi jaalattoota Oromoo bara saniin turaniin kan baname carraa abdii kutanii hin teenne. Inumaayyuu yaaliin miidiyaa Oromootaa kana qofaan hin dhaabbanne qabsoo raadiyoon afaan Oromoo inumaa dagaagaa fi cimaa yeroo itti dhufe ture. Miidiyaan Oromoo ilmaan Oromootis biyya alaa jiraatan ardii garaagaraa irra Awurooppaa hanga Ameerikaa, Eeshiyaa hanga ardii Afrikaa biyyoota kana keessa jiraatan qabsoo uummata Oromootiif sochii garaagaraa yeroo itti jalqabanii fi kaayyoo tarsiimoo wixneessuun qabsoo ilmaan Oromoo biyya jiraataniif sagantaa raadiyoon afaan Oromoo biyyatti dhagahamu biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Moqdishoo irraa karoora qabachuudhaan sagantaa raadiyoon afaan Oromoo oolee osoo hin bulin jalqabuuf hojiitti seenanii. Hojiitti seenanis hin bubbulle. Osoo biyya Somaaliyaa keessatti Oromootaan finiinte jalqabbii ka'umsa kanatti gargaaramuudhaan yaalii miidiyaa raadiyoon afaan Oromoo yeroo sadaffaaf banuuf itti fufani. Tamsaasni raadiyoon afaan Oromoo Moqdishoo irraa darbu kunis guddina qabsoo Oromootiif gumaacha guddaa oole. Guddina afaanii fi aadaa qabsoo Oromoo keessattis iddoo guddaa kan qabuu fi industirii mootora qabsoo kan ta'e wiirtuu damee aartii muuziqaadhaafis daandii bilisummaa bara sanaa fulaa kan saaqe ture. Raadiyoon afaan Oromoo Moqdishoo irraa yeroo sadaffaadhaaf kan banamee turedha. Raadiyoon sagalee afaan Oromoo tamsaasa inni Moqdishoo irraa yeroo sanatti qilleensarra oolchaman keessaa qophiileen hedduu jiraatanis keessattuu sagantaalee yeroo sana darban keessaa jaalatamaa fi fudhatama uummata Oromoo biratti argatan qophiilee ijoo siyaasaa bifa oduu qophaa'uu fi sirboota warraaqsa gabrummaa diddaa cunqursaa falmatan keessatti weelluu fi bifa geerarsaan dhiyaatanii sagantaalee jaalatamoo keessaa isaan muraasa kan ta'anidha. Maloota tooftaa siyaasaa bifa dabammaqiinsa qabuun sagantaa siyaasaa itti barsiifamuu fi gorsa itti dabarsan muraasa kan turanidha. Tamsaasni raadiyoon afaan Oromoo Moqdishoo irraa darbu kunis kan itti eegalame yeroo duraatiif qopheessitoota Ayyuub Abubakarii fi Haaji Muhammad Rashid Abdullee waliin wal faana ta'uun afaan Oromoo afaan Amaraatiin qophii cunqursaa mootummaa Haayile Sillaasee ilmaan Oromoo biyya ofii keessa jiraatan irratti rakkoowwan isaan geessan irra gahuun sagantaa afaan Amaaraaf qophaa'u irratti mootummaa Haayile Sillaasee saaxila baasuun hojii kan eegale ture. Warraaqsi miidiyaa Oromoo Moqdishoo irraa darbu sagantaa raadiyoo afaan Oromootiin. Bara 1965 akka lakkoofsa Habashaarraa kaasee sabboononni Oromoo afaan Oromootiin raadiyoon Moqdishoo irraa tamsaasuun hayyoota Oromoo yeroo sana sagantaa raadiyoon qopheessan keessaa tokko kan ta'e barreessaa fi wixneessa siyaasaa kan ture gaazexeessaa Ayyuub Abubakar raadiyoon afaan Oromoo isa lammataa biyya Somaalee irraa Moqdishoo irraa dhagahamu irratti sagantaa afaan Oromoo raadiyoon finiinsuun itti eegalamee ture. Gaazexeessaan Ayyuub Abubakar uummata Oromoo birattis jaalatamummaa hedduu horachuun gaazexeessota yeroo sana urjii Oromoo ta'an keessaa nam tokko ture. Gaazexeessaan Ayyuub Abubakar bara 1941 baha Oromiyaa godina lixa Harargee magaalaa Cirootti dhalate. Umrii isaa waggaa 20 hin caalletti fiixee dargaggummaan qabsoo gara miidiyaa jiru keessatti nama kallacha urjii Oromoo turedha. Barruu qabsoo goota Oromoo Harargee jedhuun fulbaana 2000 akka lakkoofsa Habashaa barreessitoota Awwal Abdullaa fi Ahmed Badraddiin Abdiin barreeffame keessatti kan ture. Gaazexeessitootaa fi weellistoota yeroo sana sagantaa raadiyoon afaan Oromoo Moqdishoo irraa darbu irratti kitibaa seenaa warqeen isaan kitibse keessaa gaba guddina afaanii fi aadaa sagantaalee warraaqsa qabsoo sileessan keessaa hojii boonsaa raadiyoon irratti dhiyeessuun weellistoota yeroo sana turan sagantaa raadiyoon afaan Oromoo Moqdishoo irraa darbu irratti jechuudha.
Sheikh Muhammad Rashiddin Abdulli Hibbo Ahmed wellistu afaan Somali afaan Oromoon weddis wallee garaagaraa dhiyeessuun kan beekamtudha raadiyoonii Moqdishoo irraa afaan Oromootiin kan darbu Abdii Hussein daayirektara sagantaa raadiyoonii afaan Oromoo Moqdishoo irraa darbu gama hooggansaan sagantaa raawwachiisuun Abdii Hussein daayirektara ta'ee ture Asha Abdoo Faaxum Qaasim wellistu qabsoo gama miidiyaan jiru industirii aartii Oromoo gargaaramuudhaan hangaftoota dhimma gurguddoo bahaa turan raadiyoonii afaan Oromoo kana Moqdishoo irraa darbu irratti isinis gahee isii kan bahaa turteedha. Hundeeffama miidiyaa Oromoo irratti xiyyeeffatuun dokumentari Loomola Oromoo Tiyuubiin sagantaalee kutaa garaagaraatiin dhiyeessaa ture kanaan maan hin xumuramne kutaan itti aantus seenaawwan iccitii qabsoo uummata Oromoo keessatti miidiyaalee dhaabbataa gurguddoo Oromoo kan ta'an hedduu waan jiraniif seenaa miidhagduu kan isin biraan gahuu itti fufti Oromoo Loomola Tiyuubii kana like share subscribe tolchuun nu faana ta'uudhaan Oromoota hunda bira akka geettuuf dhugaa fi haqa Oromoo kanaan dura kan turan wal barsiisuun Oromummaa keenya haa jabeessinu Oromummaan miidhagummaadha eeyyan torban kan formaata nufaataatu jedha hora bulaa dhibana. ولا